Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama baga gara YouTube kiyya dhuftan marti keessanu mana keessanii seenaatii ta'a isinin jedha isin jaaladha isin kabaja kan jibbun jiru kan jaaladhu malee ka jiraachuu isaa fedhu malee ka duu isaa fedhuun qabu har'a barnoota wahii qabadhee isin dhufe barnoonni sunis maali yoonaan jettan barnoota karaa gabaabaadhaan connect wifi gochuu osoo maadaami Maammadin Jeelaanii osoo Kadirin Faatumaa wifi keessan password meeqa neho wifi na bana ada Hussein wifi keessan password meeqa sun hafi abbaagiya teknooloojiin babal'atee jira akkamitti akka wifi kana connect gootan anatu isin barsiisa osoo gara barnootaan tarim ijoollee Oromoo ijoollee shawaa baay'ee nagalatoomaa ijoolleen Oromoo shawaa taatan maqaa kiyya Facebookii nama 30-40 gahanii Facebookii kiyya search godhanii maqaa kiyya Facebookiitiin aadii nagaafatanii YouTube kee linkii keenya irratti sirkiriyoota kiyya irratti share godhanan jedhan baay'ee tokko sin jaaladha baay'ee sin kabajaa Oromummaa jechuun sanii nan beektanii social media irratti argitanii ijoolleen baay'een maqaa keessan dhahuun barbaadu galatoomaa isinin jedha ijoolleen Oromoo hundinuu ijoollee Jimmaa Walloo Wallaggaa Shawaa Boorana numartuu Oromoodha rabbitu tokko nu godhe isin ammoo YouTube kiyya kana subscribe godhaati hiriyoota keessan akkuma ijoolleen Shawaa groupii uumanii naa guddisan san amma 2 gahuuf deemaa jira isin hiriyoota keessan kabeetanitti ergaati naa guddisaati osoo hara kara barnootaan tarin waan beekaa wal barsiisuun beekumsa guddaadha waan an qabu waan an beeku isin barsiisa waan beektan na barreessaa komentii jalatti akka kara uummataan ga'uun jechaadha namootaan na caala beekumsa qaban komentii naa kennanii anammoo isaan caalee son ta'in dandeettii dubbatu maali isaan caala qabaadhee son ta'in difirati maal isinitti as bahee isin caalalleen beeku garuu hanga beeku tokko nama kenna barsiisuuf barbaada karaa gabaabaadhaan amma akka ani isin barsiisu yeroo baay'ee gaafiin keessan akkamitti akkas ta'a wanni isin gochuu qabdan akkamitti wifi yeroo an barumsa san jalqabu seeraan hordofuu mokkora waannaan hordoffiidha hojirratti busy taatanii yookiin maali taatanii teeshiniidhaan ilaalina yookiin download godhadhaa video san yookiin ammoo yeroo free taatan YouTube keessan maqaa waan beekaniif jala seenaa maal barsiisa jedhaati laala malee jarjariin isaan ilaalina isiniin galu akkasiin gaafii baay'istan isin godhaa jira kanaafuu amma kallattii mankara barnootaatti isin dabarsaa akkamitti akka wifi fayyadamtan isinitti himaa inni jalqaba irratti wifi sokkeetti alaa dhufu jira bakkeetti suuqanii duubaan gurraachi silkiin alaa dhufu wifi martuu ni qaba wifi mana keessaa taate malee wifi mana keessatti xiqqoo kiisittiin deemata isayyoo hin ta'in wifi kamuu wayita wifi mana keessa kaatan silkii alaa dhufu gurraacha dheeraa tokko jira yeroo waan an godhu kana isin gootan silkii gurraacha san duubaa irraa buqqistan yeroodhaaf yoo madaamiin hin jiraatin yoo mana namaas dhaytan bakka fitanis yoo jiraatan kaafee yoo dhaytanis wifi haadonni san buqqisuun hin barbaachisu silkii hiriyaa keessanii isin jidduu jira silkii hiriyaa keessanitti aappii santu jira aappii san description irra isin kaayyachi seenaa buufadha ishaaraadha mobile hiriyaa keessanii irratti wifi san connect gootanii screenshot gootan kaameraa irra qabdanii kaameraa mobile keessanii ka hiriyaa keessanii irratti mobile keessaniin bakkee wifi sun jiru maqaa wifi saniin screenshot gootanii eegas crop gootanii wifi barbaaddan baastanii eega crop ta'e ammoo akkamitti akka isin password argattan bakka isaan akka argattan isinitti himaa warri mana maadaamii maali jirtan yeroo wifi connect gochuudhaan akka ani isin barsiise kanatti yeroo hojii cabsachuu yookiin itti fayyadamuu wifi malee yaaltan wanni maadaamii walii isin buusu hin jiru wanni isin qabu hin jiru isin shakkitan wanni isin sodaattan hin jiru rooyitara duubaa irraa haada gurraacha yeroodhaaf buqqisaa daqiiqaa 5 bichaa tura yookiin sakandii 60 akkana tura daddafee isin dhufa connect godhatanii YouTube karaa nagahaatiin fayyadamtan achitti wifi wali YouTube kiyyalee drama kiyyalee karaa nagahaatiin ilaaltanii bakka feeta jedhan hiriyaa keessa wajjin kaafee reestooraantii suuqii maali bakka deemtan wifi nagaan fayyadamtanii kanaafuu warroonni kenna har'aa kana isinin jedha gamanumaan wifi YouTube kee subscribe godha amma video gabaabduu takka isin hojjedhutan tanatti aansitee dhufti isii seeraan hordofnaan wifi kamuu daaraa gootan bakka feetan Ameerikaa Kanaadaa Ingiliz Rwanda Burundi bakka feeta yoo deemta wifi nama kish gootanii cabsitanii
madoosha qabachuun isin barbaachisu. Kanaafuu kallattii man viidiyoo xiqqoo tanatti isin dabarsaa erga laaltanii qajeelfama hordoftanii booda wifi nama daaraa gootanii itti amanaa akka isin hubannoodhaan caqastan. Hubannoodhaan yoo caqastan wanni isin dhibu hin jiru. Galatoomaa isin jaaladha. YouTube kee subscribe godhaa. Hiriyoota yoo qabaatan itti na erga akka ijoolleen shawaa group uumasan ijoollee shawaa Oromoo maraa isin jaaladha. Ijoolleen shawaa as keessan jirtan na galatoomaa isin jaaladha. Groupii nama 30 ijaaranii namni 40 yeroo tokko wayita godhanii natti ergan baay'ee itti gammadee Oromoo nagaa nama jaalatti jedhee bakka Oromummaan dasna jedhee Oromummaa ta'uun kiyyayyuu miyyatti takkaallee waan garaa nama nyaatu biyya Arabaa Dubaay jira naan jetteessa Dubaay jirti silkii promotionii wal jala guurtee diraamaa kiyya bantee namni jechuun nama hunda dinqisiifatu nama maraa maal hin jibbu namni nama hin jibbu sababa malee waan godhin hin jiru. Ijoollee hiriyoota sirraa silkii 5 fuutee kun akkanatti si ilaalaa jirra inshallah jabaadhu naan jettee si jaaladha nama ofiitu nama jabeessa. Anis jabaachuu baadhu anis waa dandeettii dalaguu qabaachuu baadhu yeroo akkasiin sin gootanii jaalala namaa mul'istan baay'ee natti tola. As keessan ibsitanii Oromootiyyaa kallattii maangara viidiyoo gabaabduu tanaatti isin dabarsaa viidiyoo gabaabduu tana laalaati achi booda wifi mataa dhoytanii nagahaan naa turaa isin jaaladha. Viidiyoo gabaabduu tana laalaa subscribe like share isin jirii keessan hiriyaa keessan ergaa nagaatti naa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kallattii maan kun kara viidichaatti isin dabarsee jira. Viidicha akkamitti akka wifi cabsan seeraan barattu. Wifiin hin cabne hin jiru san booda isin wifi tokko koodii paaswordii osoo nama gaafatiin kaafee bakka feetan yoo deemtan wifi koodii naaban jettanii hiriyyama keessan kan isin bira jiru wajjin walii galtanii moobaayilii lamaan akkamitti akka fayyadamtan wifi nama hattanii cabsitan isin mul'isa. Seeraan na hordofaa. Inni tokko ammoo kareef isin jedhe aappii hin barbaachisu isin jedhe ture. Aappii hin barbaachisu garuu aappii gaafa kan barbaanna moobaayiliin nu qaban hunduu garagara amma moobaayiliin kiyya yookaan keessaniin tokko ta'uu dhabuu danda'a waan kiyya qabu keessan dhabuu danda'a. Garuu saniifis falli ni jira. Amma akkuma jalqabaan karaa moobaayilii kana gubbaarratti wifi keedu kunoo kiyya ishaaraan isaa kunooti hafu ishaaraan qaba jechaa kiyya. Nama moobaayilii hiriyaa kiyyarraatiin iskiriishuus godhachuu deemaa na laaltan. San booda akkamitti iskiriishuus godhannaa yoo jettan bakkee isin jedhe kana ni bantan. Kunoo gubbaarratti wifi bootaan jedhu ni jira. Wifi biraan ammoo ishaaraa jiranii argita. Ishaaraan isin mul'ata. Akkanatti kunoo wifi nama akkanatti wanni buleen kun akka irratti dhaabannetti iskiriishuut gootan jecha wifi cabsuu eddan kana wanni buleen kun osoo hin haguugin daftanii seeraan irra qabdanii iskiriishuut godhee jira nama kallattii maan. Warri ammoo moobaayiliin keessan ishaaraa fuula duraa kana hin qabne wanti isin fayyadamtan isinitti mul'isaa na hordofaa seeraan. Anamma ishaaraa makiyyaan iskiriishuut godhadhee jira waan barbaadu san. Moobaayiliin kee ishaaraa mataa isaa waan qabuuf wifi cabsuu san iskiriishuut godhadhee jira. Isin ammoo warri moobaayiliin keessan ishaaraa hin qabne ni dhuftanii Play Store keessa seentanii Play Store keessa eega seentan ammoo kiwwi jettaniin arri jettaniin san booda dandaa gootan. Kunoo isin dhufeera tokkoffaa harka jiru kana. Ani waan buufadhee qabuuf kiwwi arri enda barcode scannerii kana hin buufattan an buufadhee qabaa. Eessaa qabdee jettan kunooti bakkee gadi qabe kana ni argitanii isan ni buufattan. Ani wanni buuseef isin akka barattaniif malee moobaayiliin kee ishaaraa mataa isaa qaba. Akkuma reef argitan amma ishaaraa kanaanis seentanii ishaaraa kana yoo tuutan wifi nama iskiriishuut gochuu dandeettan. Warri moobaayiliin keessan ammoo ishaaraa kana mataa gubbaa qabu bakkuma kana seentanii wifi iskiriishuut akka irree fi wanti buleessu irra gadi hin buune iskiriishuut erga gootanii boodan iskiriishuut godhadhee jira. Amma kallattii maan eessa isin fida googilii keessa isin fida. Wayita googilii seentan googilii seena erga googilii seentanii booda maal jettanii barreessanii ZIXING gootanii kunoo gubbaa ZIXING kadhu kan irratti gadi qabdan. Wayita isa tuutan ammoo akkanatti isinii fida kunoo. Wayita isinii fidu kan ammoo kunoo tokkoffaa irra ka jiru kana magariisa bulee ZIXING decoder online kana gadi tuutan. Wayita isinii tuutan ammoo kunoo akkanatti isinii fida.
wanti bootaa kana nuuf fideef wifi irreef screenshot goone san maqaa isaa isatti barreessitanii kun wifi bakka paasti jedhu kan ani wifi kiyya waan fayyadamaa jiruuf kiyyootti godhinaan fidu wifi cabsuu dansan qubee guddaadha yoo barraa'e guddaan yoo xiqqaan barraa'e xiqqaa yoo lakkoofsan barraa'e wifi cabsuu dansan bakka duwwaa kanatti kun haga dhuma asitti isa sararri kun isin asumatti wifi maqaan wifi gabaabaa waan ta'eef asitti erga guuttanii ammoo footoo reef screenshot godhan san kun jaluma isaatti kan qaqqabe kun choose file jedhu kan isa gadi tuutan san booda waan screenshot goote san faayilii keessaa fidisiin jedha capture image jedha video jedha file jedhu kana gadi tuutan ani ka screenshot godhadhe kun as keessa waan jiruuf itti fidee jiram itti galche san booda yoo maqaa wifi guuttanii footoo kanatti tuutanii geessitan ammoo kun fuula dura isaa kadhuma jiru sam mit jedhu kana tokko faalisa ka maqaa isaallee sam guutan bakka footoo itti galchine kanas kun sarara ka jalaa fi gubbaa kanatti sammit guutanii san booda koodii keessan asuma irratti isinii baasa wifi isin cabsitan sanii kanaafuu akkasitti seeraan hordofaa wifi keessan karaa qal'aadhaan wifi abbaa feetanii cabsuu dandeettanii karaa gabaabaadhaan karaa salphaadhaan ni argattu isin jaaladhaa isin kabajaa YouTube keessa subscribe godhaa warri isiniin galiin keessan nagaafadhaa seeraan isinitti hima garuu viidiyoo kan haga dhumaa yoo ilaaltan karaa gabaabaadhaan wifi abbaa feetanii cabsuu dandeettanii itti aanee ammoo wifi'n paaswordiin isaa dijitii 6 gadi ta'e hunduu ni caba dijitii 8 gadi warri dijitii 8 qabu ni caba 8 oli malee kan cabne wifi'n dijitiin isaa 8 ta'e akka inni cabu ni beektan isiniyyuu master key buufattanii master key buufattan wifi'n sun mana keessa yoo jiraate haada gurraacha alaa dhufu tokko buqqiftanii erga itti deebiftanii wifi'n sun akkanatti asirratti isinii baha wifi san more get more wifi jedhu san tuuxanii wifi'n isaa dijitii 8 ta'e haada gurraacha alaa dhufu tokko jira keebilii san irraa buqqistanii daqiiqaa sakandii 60 geenan itti deebistan haada sawwatti itti deebistan get more jedhu kan akka hayaati free jedhu kanatti isinii fida achi booda isinii connection gootanii isinii cabuu danda'an amma wifi namaa cabsee maalish kanaafuu akkasitti itti fayyadamuu dandeettan isin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa warri isiniin galiin keessan nagaafadhaa garuu viidiyoo dhumaa yoo seeraan ilaaltan yoo hojiirra jiraattan ilaalina YouTube san viidiyoo gabbuufadhaati hojiidhaan duudhaan cinqamaa madaamiin dhaamunni ta'a mana keessa waa dalagaa hin ilaalina galatoomaa isin jaaladhaa YouTube yaayyuu subscribe godhaa abbaan nashaa diraamaa bareeda qabatee isin dhiyaatudha xiqqoona dhukkubee isin irraa ture du'aa illee naa godhaa isin jaaladhaa isin kabajaa yoo dhukkubni kun na dhiise karaa hojii kiyyaatti deebi'aa nagahan naa turaa isin jaaladhaa YouTube kiyya ammoo subscribe naa gochuun dagatinaa galatooma bye